Pastiin bitanii maaliin gootanii dhiirayyuu kasartan maaliin sana hin jiran badii maalii qabnaan osoo uummanni lammii keessatti hojii keessatti deddeemessuuf jechuudha. Nyaara haadattanii fuulii haadattanii maaliin gootanii kasarsitan warri araba jiru. Ummata kiyya wanni isin galuu qabu. Mee baraan kana diddee nuti shamarran kun badii maalii qabnaan jaabar badiin teenya maalii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Yoo dibanne maaliif dibattaa jettan maaliif kuulii dibattaa maaliif meekaappii dibattaa maaliif waan bes kana jettan tamaam yoo mootuu dhiifne tun humaa takka dibachuun beeytu akkuma biyyaa dhuftee jirti. Nun jettan jechuun akkuma biyyaa dhuftee jirti nillee andi dibattu nillee andi dhiqattu nun jettan tamaam mee akkamitti isin jalaa baana nuti naa himaame yoo dubbanne maaliif dubbattii afaan dheerattii nun jettan yoo usne sodaa isiniif fakkaata tana sodaattuu nun jettan tamaam kanaaf haruma isinirraa dhayidhuu na dhibee ni beektaa wallaahi maaliif jennaan بس خرمة تقطون ونيستاني جاتو قرين كيساني مو أما صفاته وين قرصة جيه دبتا خجتاني تجرى أتفان أما وين قرصة جتة دبتا عدي بيفو قرصة بربا لقادا أني بيتو متي أني بيتو لاس جتو خيامتي أني نمو هندران وابيقاس جتو خيامتي كومنتي كيساني راهو وهم برا جتو أني متان كيا إسنيو جنبون صاحبته بربادف ونن إسنين والبرو بربادف واحد دون إسنين رابردا واحد دون رابرتشو دنديسان خناف أبلين كيا نمني نما جتشون بيخا نما جتشون كمي بيتا خدوبتشو قدسو أصنطين خدقيفتشو قدسو أمس وان فدهاتو وان تكا قرصة هاجئة نمني سنمت أنسو يخاو وان مفدهو نمني وان أدى متأنسو وان تيف سوشال ميديا خنردتي waan namni maxxansu kana cal jettanii bira hin kutinaa. Cal jettanii bira hin kutinaa. Irra deddeebi'aati maaliif barreeffama hin taane irra deddeebi'aa dubbisaa waa irraa barachuutu mala. Waan haaree waan takkaan dhageen achirraa dhaga'uutu mala. Kanaaf waa hunda akkanumatti abaan irraa dhiistanan dhaggeeffannuuti jettanii yoo warri bira kuttan jiraates sun sirrii miti jechuun. Waan guddoon eeginati waan takka nama sanirraa barachuu dandeessa. Nama waan takka haasa'u yookaan waan nama waan takka dubbatu achirratti waan nama waan takka barsiisu waan fedheewu maaf hin taane waa irraa barachuu dandeessa yoo ka fageenyaan laaltu ta'e yoo irra deddeebitee laalta siifillee galuu dhabee irra deddeebiiti laalii dhaggeeffadhu waa hedduu irraa barataa jechuun namnis waa hedduu kommentii keetii fi kanarraa barataa jechuun kanaaf nurraa dhisiboo ammas dhufte gaatuun mee maaliin barsiisa itti dhufte irra jettanii akkanuma waan ta'e bira qottan wahillee hin bartan wahillee hin beeytan isin beeytootas miti warra baruufis taa'uu miti maaliif ilmi namaa lama tokko ka ifiin waa hunda beeku waa hundas ta'uu baatu irra caalatti waa beekutu jira tokko immoo ka waan beeyne ka barachuudhaaf tattaafatu waa hunda barachuudhaaf namni akkasii sun dafeetu waa hunda barata. Fakkeenyaaf fudhadhu yeroo biyyaa kaatu afaan Arabaa hin beektu tahaa yookaan afaan Somaalee hin beektu tahaa biyyarraa gisa dhuftee kara biyya namaa deemtu jechuudha. Jalqaba biyya Somaalee dhufta fakkeenyaaf yoo achi tutturtu tahee afaan san barachuudhaaf maaltu si barbaachisa? Sodaa dhiiftee waan namni jedhu sanis qalbeeffachaa waan kalee siinjaan san qalbeeffachaa waan reefu siinjaan wanni kun akkana ittee qalbeeffachaa wahis gaafachuu wanni kun maalii wanni kun yoo maalii jettee yoo gaafattu ta'e akkana jechuun yoo maalii jettee yoo gaafattee gurraanis sirriitti caqastee dhaggeeffattu yoo ta'e dafteeti waa bartaa jechuudha dubbachuus akkasuma yoo yaalte waanuma beena kana caccabsaa yoo yaalte ni barataa jechuudha afaan. Kanaaf namni sodaatu yoo kaasumatti dubbatanii callee akka duudaa taa'u kaasumaan kana fideettuuni kara biraa deemu
waan kana fitigte sinjaan harka isaanii jala deemuu qabda. Wanni sun harkatti si laatan waan ta'eef dhayxee ofidde beeytee jechuudha. Kanaaf nama akkasiisantu wahillee barataa wahillee barsiisuu danda'a. Garuu namni gartee waa hunda tuffatu waa hunda akkanumas zimbiloo jee bira qotu waan takkallee hin baratu abadan namni sun sammuun isaa hangan takkaa jechuudha xiqqoo. Namni garuu akkasii waa barachuudhaaf yaadu sammuun isaa yoo duraan hangana taatellee bal'achaa fi deemti bal'achaa fi jechuudha. Maaliif waan waa hedduu baratuuf jecha waan waa hedduu barachaa deemtuuf jecha sammuuleen bal'achaa fi deemti namni sun beekaa tahaati deema. Kanaaf obboleen kiyya waa hunda laaltanii biran kutinaa dhaggeeffatanii biran kutinaa jechuun kun maaliif ta'e yoo namni sun hatta waan dogoggoraa gadhiise ati wanni sun dogoggora ta'uu maaliin beekte yoo hin dhaggeeffatin hin beektu. Yoo wanni sun gaarii ta'e yoo hin dhaggeeffatin maaliin beekte gaarii ta'ee fi waan bareedaa ta'ee fi waan badaa ta'e addan baafatu jechuudha. Eega dhaggeeffatte booda wanni sun waan gaarii yoo ta'e waarraa barattee si fayyade jechuudha. Yoo wanni sun waan hin tahinii gartee miti atumti kun irra beektu ta'e nama saniin wanni kun akkanaa lakkii akkanaa miti jecha ati amma jettu kun sirrii miti jecha akkanaatu sirriidha jettee gaaffii deebii jalatti yoo barreessiteef namni sun sirraa baree jechuu dogoggora akkasii ittiin deebu. Kanaaf waa walirraa barachuu fi waa wal barsiisuu yaala. Akkanuma jaamaa taanee deemuu hin qabnu. Kasaafuu yeroon amma jirru tun yeroo dandeettii ta'e hunda ol baaftee dubbattuudha. Yeroo dandeettii ta'e hunda ol baaftee itti fayyadamtuudha. Mush yeroo usnee teenyuu miti. Yeroo namni waa walirraa baratu jirra. Yeroo beekumsa qabdus namaaf ibsitu. Yeroo ififis namarraa baratu jirra jechuudha. Kanaaf naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Ani yeroo hunda isin wajjin jira. Qoflaaf xabas bashannansiisaa waa hunda bes waa hunda qabadheen isinifaa jira. Kanaaf na wajjin turaan isinin jaaheddu takkaan isin jaaladhaa. Isin sakkana jaalattan abdiin qaba naaf jiraadhaa.